Warra gaafilee exit exaamidha. Skin disorderidhaan wal qabatee gaafilee jiran gaafii 25 waliin hojjenna. Hanga xumuraatti nu waliin tura. The first question is, a patient is brought to emergency department after bee sting. The family reports history of severe allergic reaction and the patient appears to have some oral swelling. Which of the following is the most urgent nursing action? Patientiin kuni emergency dhufe. Eega maal ta'e? Bee sting kan isaatiitu ciniini. The family report history of severe allergic reaction. Maatiin wanni sitti himan seenaa allergic reaction cimaa qabaachuudha. Patientiin sun yeroo laalan have some oral swelling. Afaan kuni dhiitawee jira. Which of the following is the most urgent nursing action? Wanni nursing godhuu qabdu saffisaan kami? A. Consult physician. B. Maintain patent airway. C. Administer epinephrine subcutaneously. D. Administer diphenhydramine or Benadryl orally. Gaafii kana bee stingidhaa fi plus history of severe allergic reaction kun high risk of anaphylaxis dha. Patient show oral swelling agarsiise. Kuni airway compromises imminent. Karaan qilleensaa cufamuu mala. In emergency, airways always came first. ABC, airway, breathing, and circulation. Epinephrine kajuu kuni drug of choice dha. Garuu if the airway is obstructed, medication administration may be not effective. Kanaafuu wanni inni si gaafate the most urgent nursing action maintain patent airway. Filannoo kana tokko tokkoon ilaallu. Consult physician kajuu barbaachisaadha. Garuu not most urgent in anaphylaxis. Inni biirra jiru maintain patent airway kajuu kuni sirriidha. Maaliif? Airway management dhaatiitu the first priority dha anaphylaxis keessatti. Administer epinephrine subcutaneously kajuu epinephrine criticalidha. Garuu airway must be secured first. Inni dhiirra jiru administer diphenhydramine orally kajuu kun garuu oral medication it is inappropriate in airway compromise and acute emergency. So correct answer will be maintain patent airway kajuu kana. Kanaafuu wanni ati asirraa hubachuu qabdu in any emergency scenario airway is first. If compromised, secure it immediately. Then san booda epinephrine AM dhaan subcutaneous drug of choice for anaphylaxis. Antihistamine supportive dha malee first line dhaa miti. Kanaafuu gabaajee ABC rule yeroo takka illee dagachuu hin qabdu. Airway before catecholamine. If airway swelling is present, maintain patent airway kajuu kan deebisaan. Gaafii lammaffaa ilaallu. When planning care for male client with burn on upper trunk, which nursing diagnosis should take the highest priority? Yeroonii fi tajaajila nama upper trunk kanarraa gubaa qabuuf godhuuf yeroo karoorsinu nursing diagnosis kamtu highest priority qaba? A. Ineffective airway clearance related to edema of respiratory passage. B. Impaired physical mobility related to disease process. C. Disturbed sleep pattern related to facility environment. D. Risk for infection related to break in the skin. Isa kana burn on upper trunk risk of airway compromise qaba. Maaliif? Inhalation injury jira yookaan immoo edema qabaachuu danda'a.
or swelling of respiratory passage. Kanaafuu narsiingi diagnosisii yeroo prioritize goonu ABC dhaan. Airway, breathing fi circulation. Infection riskiidhaa fi mobilityidhaa fi akkasumas sleepiin barbaachisa. Garuu airway clearanceedhaatu dursa argata. Inacute burn management. Mee filannoo kana tokko tokkoon ilaallu. Ineffective airway clearance related to edema of respiratory passage. Kuni sirriidha. Airway compromising life threatening must be addressed first. Optionii B irra jiru kana yoo ilaalle impaired physical mobility kuni life threateningidha miti. Isa seerra jiru disturbed sleep pattern related to facility environment kunillee low priority dha. Airwayidhaa fi circulation cinaa yeroo qabne ilaalla. Risk for infection qabu infectioniin major concern dha. Nama gubate irratti garuu after airway stabilization dha. So correct answer ineffective airway clearance related to edema of respiratory passage qabu. Wanni ati qormaata kanaaf hubachuu qabdu barni patientii keessaa upper trunk face neck barni nama qabu always suspect airway compromise. Infection riskiin secondary dha. Eega airwayidhaa fi circulationiin secure ta'e. Barni above the chest airway does test. Yoo trankii dubbate feesii neekii yoo kana dubbate always prioritize airway. Airway clearance prioritize godhuu qabda. Let us see the third question. Gaaffiin sadaffaa maal jetti? A female client is brought to emergency department with second and third degree burn on right upper extremity, left anterior lower extremity, and anterior trunk. Using the rule of 9, what is the total body surface area that has been burned? Dubartii takkaatiitu emergency departmentii dhufe gubaa qabdi. Eessaa gubate? Right upper extremity, left anterior lower extremity dhaa fi anterior trunk. Rule of 9 fayyadamii total body surface area gubate hangamii percentiidha. Rule of 9 yeroo break goonee ilaallu headiidhaa fi neekii percentii 9. Armiin percentii 9. Leegiin 18. Anterior trunkiin 18. Posterioriin trunkiinis 18. Perineemiin percentii takka. Amma keesii kana yoo ilaalle right upper extremity jedha. Percentii 9. Left anterior lower extremity half of one leg jechuudha. Anterior only dha. Now silaa lower extremity guutuu osoo ta'e percentii 18. Kanaafuu half isaati percentii 9. Anterior trunkiidhaa wajjin anterior trunkiin percentii 18. Kanaafuu yeroo walitti idaanu 9 plus 9 plus 18 36 ta'a. So correct answeriin total body surface areaan gubatee 36. Rule of 9 yeroo fayyadamtu anterioriidhaa fi posterioriin waliidhaa fi partial limbii addaan baasuu qabda. Armiin 9, leegiin 18, trunkiin ammoo 18, headiin 9. Kanaan walitti percentii 100 ta'a. Total body surface areaan ishii tanaa ka gubate percentii 36 jechuudha. Let us see another question. In industrial accident, a male client that weighed 70 kilogram sustained full thickness burn over 40% of his body. He is in the burn unit
receiving flu resuscitation. Which observation show that the flu resuscitation is benefiting the client? Warshaa keessatti nama tokko balaan ibiddaarra gahe. Balaa ibiddaarra gahe kuni parsantii 40 qaama isaarraa gube. Kiiloon namtichaa 70. Flu resuscitationii fudhachuu jira. Maali yoo agarte flu resuscitationiin kun isa fayyadaa jira jettaa? A. Urine output consistently above 100 ml per hour. B. Weight gain of 4 IB or 2 kilogram in 24 hours. C. Body temperature reading within normal limit. D. ECG showing no arrhythmia. Barni patientiin total body surface area parsantii 40 ol gubate aggressive flu resuscitation barbaada. Maaliif? To prevent hypovolemic shock dha. The best indicator in adequate flu resuscitation dha maali? Urine output dha. Sababni isaa it directly reflect renal perfusion and tissue hydration. Adultiidhaaf target urine output in 0.5 irraa hanga 1 ml per kg per hour dha. Namtichi kun kiiloo 70. Kiiloo 70 yoo ta'e 0.5 irraa hanga 1 ml dhaati. ml 35 hanga 70 per hour is adequate. Urine output consistently 100 ml per hour kaju excellent perfusion effective. Inni irra jiru kana best indicator kabiirra jiru kana yoo laalle weight gain 2 kilogram in 24 hour kiiloo 2 dabaluu qaba. Kuni wanni agarsiisu flu retention takka edema agarsiisa. Effective perfusion agarsiisa. Inni seerra jiru kun body temperature reading always in normal limit kaju it is not direct measure of resuscitation. ECG ni cardiac rhythm dha malee fluid balance takka perfusion agarsiisa. So the correct answer will be A. Urine output consistently above 100. Barni resuscitation keessatti wanni itti qabachuu qabdu. Urine output is the gold standard for monitoring adequacy. Urine output yoo adultii taate 0.5 irraa up to 1 ml per kg per hour. Childreniidhaaf ammoo 1 ml per kg per hour. Gabaabsitee qabachuuf fluid in urine output. Adequate urine output in effective resuscitation agarsiisa. Let us see another patient. Gaaffii shanaffaa ilaallu. A male client visited the physician office for treatment of skin disorder. As primary treatment, the nurse expected the physician to prescribe A. IV corticosteroid, B. IV antibiotic, C. Oral antibiotic, D. Topical agent. Maamila tokkootu doktora bira dhufe. Rakkoo maal qaba? Skin disorderiidhaaf wallaansa fudhachuu dhufe. Akka wallaansa jalqabaatti doktorri kuni dawaa akkam ajajaafi jettee narsiin eegdi. IV corticosteroid jedhamu antibiotic immoo oral antibiotic immoo topical. Skin disorderii yeroo jennu warreen akka eczema, psoriasis, dermatitis, fungal infection, mild bacterial infection warreen akkanaa kuni it is treated locally. First topical agent cream, ointment, lotion warreen akkanaa the primary treatment because they act directly on affected area with fewer systemic side effects. IV corticosteroid yookaan immoo IV antibiotic kaju kuni in case of severe systemic or life threatening condition dha.
Oral antibiotic illee ni fayyadama. But may be used if there is widespread infection. First line localized skin infection, skin disorder dhaatii miti. Filannoo kana yoo ilaalle IV corticosteroid kan jiru only in severe systemic inflammatory reaction dha. Routine skin disorder dhaafi miti. IV antibiotic kan jiru kunillee reserved yoo itti cime qofa. It is not primary. Oral antibiotic kan jiru used for severe bacterial infection or widespread. Topical agent kan jiru kana correct answer. Primary treatment for most skin disorder. So the correct answer will be D. Topical agent kan jiru. Asirra wanni ati hubachuu qabdu yoo hundeen jechaa skin disorder general non-severe yoo ta'e always think topical first. Skin first treat local. Topical agent dhaatiitu primary treatment dha. Unless condition is systemic or severe. Yoo systemic problem hin jiraate yoo severe ta'e malee. So wanni narsiin expect gootu physicianiin kun topical agent prescribe akka godhu. Gaaffiin ja'affaadha. A male client with solar burning of the chest, back, face and arm is seen in urgent care. The nurse primary concern should be nama tokko solar burning qaba. Sunburning jechuun aduu gube. Eessa chestiidhaa fi baakiidhaa fi feesiidhaa fi armiirra. Nurse primary concern maal ta'a? A. Fluid resuscitation, B. Infection, C. Body image, D. Pain management. Solar burning, sunburning usually is superficial, first degree. Sometimes partial thickness. Bakki isinni kun gubatee jiru chestii fi baakiidhaa fi feesii fi armii widespread. Garuu superficial. Priority in burn carein wanni irratti hundaa'u prioritize goonu depending on deeps and severity. Major burn yoo ta'e deep takka full thickness yoo ta'e fluid resuscitation and airway. Superficial yoo ta'e garuu primary concern pain management sirri qabatu. Infection risk fi fluid lossing minimaalidha. Sunburn irratti. Body image concerning garuu secondaryidha. Border. Mee filannoo tanaa ilaallu fluid resuscitation inni jiru kuni extensive deep burn yoo ta'e priority hin gadi. Superficialidhaa fi miti. Infection kan jiru risk is low with intact epidermis. Sunburn waan ta'eef. Body imaging it is not primary urgent concern. Kanaafuu pain management kan jiru kanaa sirrii. Solar burning discomfortidhaaf pain waan itti dhaggeeffamsiisu pain relief is the nurse primary concern. So the correct answer is pain management. Wanni ati yaadachuu qabdu for sunburn or solar burn pain management is first. Akkamitti manage goona? Cool compress, analgesic, soothing lotion waan akkanaa kana fayyadamne. Fluid and infection prevention priority in deeper burning. Yoo burning suni deep ta'e. Kanaafuu always prioritize pain management in sunburn. Kana irraanfachuun qabdu. Let us see another question. Nurse X is changing dressing and providing wound care. Which activity should she perform first? Nurse X takkaatu dressing madaarraa jijjiiruu jira. Wound care kan jirti. Which activity should she perform first? Wanni isin jalqaba godhuu qabdu maali? A. Assess drainage in dressing. B. Slowly remove soiled dressing. C. Wash hands thoroughly. D. Put on latex glove. Wound care and dressing change
keessatti top priority irra kan jiru infection prevention. Infection prevention is top priority. Kanaafuu the first step in any procedure maali jettee yaadachuu qabda. Hundi hygiene to prevent cross contamination. After washing the hand, maal goota? Apply lab. Then remove dressing. Assess drainage. Akkanatti. Therefore, the very first activity is washing the hand thoroughly. Filannoo kana ilaallu inni irra jiru assessing drainage is a dressing. Fayyuu after removal irraa baafnee goota ilaalla. Slowly remove solid dressing fayyuu garuu after hand hygiene and glove application. Inni irra jiru kun wash hand thoroughly fayyuu always first step hundi keeriidhaaf any procedure keessatti. Put on latex glove fayyuu kunillee barbaachisaadha garuu after hand washing. So the correct answer will be wash hand thoroughly fayyuu. Wanni ati yaadachuu qabdu yeroo hunda for any sterile or clean procedure fedhii yoo ta'e hand hygiene is first, glove is next. Remove dressing, assess wound, assess drainage kun sanboota. Dura harka dhiqata, sanboota glove, sanboota dressing. Always start with hand washing before touching the patient or equipment. Kana yaadachuu qabda. Gaaffiin itti aantu the nurse is assessing for presence of cyanosis in male dark skinned client. Nursiin namni kun cyanosis inni qabamu hin qabu jettee ilaaluudha. Nama gogaan isaa gurraacha dark skinned client nama hiifuu gurraacha irratti. The nurse understand which body area would provide the best assessment. Bakka kamtu assessment isii kana filatama. A. Lips, B. Sacrum, C. Earlobe, D. Back of hand. Cyanosis jechuun maali dura? Bluish discoloration due to lack of oxygen. Bin oxygen irraa cuquliisa ta'uu gogaadhaatiin cyanosis jedhama. Dark skin client irratti nama gogaan isaa ifiifuu gurraachaa irratti halluu sana adda baasuun cyanosis is harder to detect on the skin surface. Kanaafuu eessa bakka ilaalan? The best area to assess are mucous membrane. Eessa fa'a? Lip, tongue, oral mucosa, and nail bed. Because they show color change more clearly. Among the option given, option asirra nu kenname kana keessa lips is provide most reliable site for detecting cyanosis in dark skinned individual. Isa ilaalla jenne mucous membrane, lips, tongue, oral mucosa, fi nail bed. Filannoo inni irra jiru kun sirriidha. The best site for cyanosis assessment in dark skin client. Sacrum kajuu sacrum used for assessing pressure ulcer. Pressure ulcer hojii no cyanosis. Earlobe no reliable for cyanosis detection. Back of hand gogaan isaatu gurraacha jenne skin pigmentation may mask cyanosis. So the correct answer will be A. Lips kajuu. Wanni ati qabachuu qabdu for dark skin client always site ati check gootu lips, tongue, oral mucosa cyanosis hidha. Conjunctiva fi sclera pallor of jaundice ittiin ilaaluudha. Palm, sole, nail bed perfusion ittiin ilaaluudha. So look at the lip for lack of oxygen. Cyanosis ta'u best in mucous membrane. Kana qabachuu qabdu. Let us see another question. Gaaffiin biraa maal jetti? A patient with extensive burn develop confusion, hypotension and oliguria. Which complications should the nurse suspect? Dhukkubsataa tokko hedduu gubateetu of wallaale.
Hypotension jechuun BP isaa gabbu. Oliguuria jechuun fincaan inni baasu gabbu. Complicationii kamiin harkiin kan shakkitu. A. Hypovolemic shock. B. Sepsis. C. Acute kidney injury. D. Hyperkalemia. Extensive burn jedhe. Extensive burn namni qabu massive fluid loss qaba. Due to damaged capillary. Classic sign tokko confusion jedhe. Confusion suni decrease cerebral perfusion irraa dhufu. Hypotension ammoo circulating volume gabbuudha. Inirraa BP gabbuuti. Oliguuria wanni agarsiisu poor renal perfusion jedhe. Yeroo waliif finne. When we make together this point, garam nu qajeelcha hypovolemic shock. The most urgent and life-threatening complication in early birth. Filannoo kana yoo tokko tokko ilaalle inni irra jiru kuni hypovolemic shockiin sirriidha. Fluid loss from burn leads to shock with confusion and hypotension and oliguria. Inni biirra jiru kan sepsis lateridha. Possible later complication. But early sign sepsis yoo ta'e feveriin jiraachuu qaba. Tachycardia, leukocytosis jiraachuu qaba. Inni sirra jiru acute kidney injury kan jiru oliguria ni jira. Garuu root cause isaa hypovolemiadha malee renal injury miti. Isa diirra jiru hyperkalemia kan jiru can occur from cell destruction. Garuu hyperkalemiaan confusion plus hypotension plus oliguria kanan qabu. Kuni sadeen classic for shock. So correct answer will be A. Hypovolemic shock kan jiru. Kanaafuu exam tiippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu in burn patient. The first 24 up to 48 hours dominated by fluid shedding. Hypovolemic shock. Laterii garuu complication isaa maal ta'uu danda'a? Infection and sepsis. Infection, sepsis, renal, electrolyte disturbance. So burn, bleed, fluid, shock. Shock irratti confusion idhaaf low BP idhaaf low urine kanaatiitu mul'ata. So correct answer in hypovolemic shock kan jiru kana. Let us see another question. Gaaffiin kudhanaffaadha. The nurse is assessing a patient with cellulitis of the lower leg. Which clinical finding is most concerning? Cellulitis nama qabu assess godhaa jirti. Mallattoo kamtu xiyyeeffannaa barbaada? A. Warm and redness at the affected site. B. Localized swelling with pain. C. Red streak extending toward the groin. D. Fever of 100.8 degree Fahrenheit or 38.2 degree Celsius. Cellulitis jechuun maali? Bacterial infection of skin and subcutaneous tissue. Maal qaba mallattoon isaa? Usual finding warmii qaba. Bakki sun redness, swelling, pain, mild fever qaba. The most concerning sign garuu mallattoon xiyyeeffannaa barbaaddu. When infection is begin to spread via lymphatic vessel. Hidda san keessaan yeroo infection faffaca'uu eegale. Seen as red streak extending toward the groin. This is indicate lymphangitis and the risk of systemic spread of sepsis. Kanaatiitu more urgent. Filannoo kana tokko tokko ilaalle inni irra jiru warmness and redness affected site kan jiru kun expected finding nama cellulitis qabu irratti. Inni biirra jiru localized swelling with pain kunillee common. Garuu urgent miti. Isa seerra jiru red streak extending toward the groin kan jiru kuni wanni inni agarsiisu infectioniin karaa lymphatic systemiitiin faffaca'aa jiraachuu agarsiisa. So it is the most urgent. Inni diirra jiru feverii 100 degree Fahrenheitiin mild fever. It is concerning but less than lymphatic spread. So correct answer in
red streak extending toward the growing kaju. Qormaataaf wanni ati qabachuu qabdu maali? Cellulitisii keessatti local signiin expected. Systemic spread sign akka red streak, high fever, hypotension, confusion mallattooleen akkanaa kun garuu most concerning. So red streakiin infectioniin sun local site sanirraa bahee gara biraa deemaa jiraachuu agarsiisa. So the correct answer will be C kajuu kana. Let us see another question. During the rehabilitation phase, which goal is most important for burn patient? Yeroonii fi rehabilitationidha. Rehabilitation phase, emergency resuscitative phase, san osoo hin ta'in rehabilitation phase keessatti which goal is most important for burn patient? Galma kamtu barbaachisa? A. Preventing contracture and maintaining mobility. B. Minimizing fluid loss or wound care. C. Monitor for sign of infection. D. Providing adequate pain relief. Burn phase emergent resuscitative phase qaba. Sa'aatii first 24 up to 48 hours. Priority during emergency or resuscitative phase keessatti airway fluid resuscitation idhaa fi shock prevention. Acute phase, rehabilitation phase. Phase sadeen kana qaba. Emergency, acute, rehabilitation. Acute phase keessatti wanni nuti prioritize goonu infection prevention, wound healing, pain control fi nutrition. Rehabilitation keessatti once wound are healed and the patient is stable jechuudha. Egaa madaan sun fayyitee dhukkubsataan sun stable ta'e main focusing keenya long term recovery, functional independence, preventing complication like contracture, restoring mobility. Pain and infection less urgent when we compare with mobility and contracture prevention. Optionii kana yoo ilaalle inni irra jiru preventing contracture and maintaining mobility correct. Most important goal rehabilitation phase keessatti. Minimizing fluid loss kajuu priority in acute phase keessatti. Rehabilitation keessatti. Inni seerra jiru monitoring for sign of infection kajuu kuni acute phase keessatti. Rehabilitation keessatti. Provide adequate pain relief kajuu pain management ongoing idha. Garuu rehabilitation keessatti wanni nuti irra focus goonu functionidhaa fi mobility. So correct answer preventing contracture and maintaining mobility kajuu. Wanni ati sirri hubachuu qabdu barni keerii yeroo godhan phase isaa san hubachuun barbaachisaadha. Emergency phase keessatti airwayidhaa fi fluididha. Acute keessatti infection and wound healing. Rehabilitation keessatti garuu mobility and contracture prevention. So the top rehabilitation goal in preventing contracture and maintaining mobility. Qaamni sun walitti hin qixxoonfanne. Let us see another question. Gaaffiin 12ffaadha. Patient with cellulitis present to emergency department. Which intervention should the nurse anticipate first? Nama cellulitis qabuutu emergency dhufe. Wanni narsiin jalqaba godhuufii qabdu. Kam. A. Blood culture collection. B. Administration of oral antibiotic. C. Application of topical steroid. D. Surgical drainage of affected area. Cellulitis acute bacterial infection of skin and subcutaneous tissue. In emergency department, priority to confirm diagnosis jalqaba.
and identify causative organism before starting antibiotic. So the one eagle. So blood cultural obtained first in suspected systemic infection to guide therapy. After culture, IV antibiotic, not oral, orally damage. Typically, start for moderate to severe cellulitis. Topical steroid contraindicated. Maaliif? They worsen infection. Surgical drainage if there is abscess, not routine cellulitis. Abscess hin jiraate. So option kana yoo ilaalle inni irra jiru blood culture collection kayyuu parasite tapeidha. Organismii sana adda baasuudhaaf osoo dawaan eegalchitu. Administration of oral antibiotic kayyuu mild outpatient cellulitis malee emergency dha miti. Not first in emergency department. Application of topical steroid kayyuu contraindication. Infection sana ammeessuu waan danda'uuf. Surgical drainage kayyuu yoo abscess hin jiraate. So correct answer in blood culture collection. Exam TPdhaaf wanni ati hubachuu qabdu. In suspected cellulitis with systemic involvement, emergency department keessatti culture first yookaan biladii yookaan hundii sanirra. San booda start IV antibiotic. Supportive care. Fluididhaa fi pain monitoring. Culture before cure. Always collective culture before starting antibiotic in acute infection. Kana sirrii qabachuu qabdu. Okay, gaaffii biraa. The nurse is preparing to change the dressing on burn wound. Which action should the nurse take first? Narsiidhaatiitu nama gubateerraa madaa nama gubateerraa jijjiiruu jira. Which action should the nurse take first? Hojii isiin jalqaba godhuu qabdu. A. Apply topical antibiotic. B. Cleanse the wound with sterile saline. C. Administer prescribed pain medication. D. Remove all dressing carefully. Fi contactiin asirratti qabxiin ijoon burn wound dressing changing very painful. Hedduu nama dhukkuba. So the nurse must ensure patient comfort and cooperation. Also procedure and eegalee pain medication should be administered first. Ideally 30 minutes before dressing change to allow time for effect after analgesia. Remove all dressing, some both. Cleanse wound, apply topical antibiotic, some both redress go. If option haan haallu inni irra jiru apply topical antibiotic kayyuu eega wound cleanse gootee booda. Inni irra jiru cleanse wound with sterile saline kayyuu came after dressing removal ta'uunillee. Inni irra jiru administer prescribed pain medication kuni corrected. Pain medication controlling first priority before starting procedure. Remove all dressing kayyuu eega analgesia kenniteefi. So correct answer in administer prescribed pain medication. For burn dressing change dhaaf wanni ati dagachuu hin qabne pain medication first, remove all dressing, cleanse wound, apply topical antibiotic or ointment, redress wound. Step kana qabachuu qabdu. Pain before procedure. Before touching burn wound, always give analgesia. Kana yaadachuu qabdu. Gaaffitti aantu ilaallu. The nurse is caring for patient with shingle. Which isolation precaution is appropriate? Shingle jechuun harpa zoostar jechuudha. Nama harpa zoostarii qabuuf tajaajila kennuu jira. Which isolation precaution is appropriate? Akka dhukkubni kun hin daddabarre. A. Droplet precaution. B. Contact precaution. C. Airborne precaution. D. Standard precaution. Shingle jechuun harpa zoostar.
Herpes zoster maaliin dhufa? Reactivation of varicella zoster virus. Isolation precaution wanni irratti hundooyinuu depending on patient condition. Localized jedhama. More disseminated. Localized nama immunocompetent irratti yoo bakka takka irra mul'atu taate contact precaution. Until lesion are crusted. Akkana mitutu. Disseminated shingili takka immunocompromised patient yoo ta'e airborne plus contact precaution. Sababni isaa maali? Vaayirasiin kun kan spread via respiratory route. So asirratti magaafiin tuni this exam team does not specify dissemination of immunocompromised status. So default answer in contact precaution. Inni droplet shingiliin dropletidhaan hin darbu. Contact precaution kan kun standardidha. Localizedidha waan ta'eef. Airborne ammoo precaution kan goonu for disseminatedidha. Yookaan immoo nama immunocompromised ta'e irratti. Standard precaution it is not enough. Require contact precaution. So the correct answer is contact precaution kan jiru. Asirratti exam tippiidhaaf waa lama qabxii lama hubachuu qabda. Localized yoo ta'e contact precaution. Disseminated yoo ta'e yookaan namni sun immunocompromised yoo ta'e airborneidhaa fi plus contact precaution. Qabxii lamaan kana hubachuu qabda. Shingle spread by touch. So contact is first. Gaafiin 15ffaadha. A patient with burn to the chest and the neck is become restless and has difficulty breathing. Nama qomaa fi mormii gubatteetu hafuura arganuu dadhabu. What is the nurse priority action? A. Administer oxygen via nasal cannula. B. Prepare for endotracheal intubation. C. Reassess pain level and adjust medication. D. Elevate head of bed. Amma burning chestidhaa fi neckidhaa high risk of airway compromise. Maaliif? Edema and inhalation injury waan qabu. Patientiin kun restless plus difficulty of breathing kun early sign of airway obstruction takka immoo early sign of hypoxia. So in burn emergency ABC ruling airway hin jalqaba dhufaa jetti. Oxygen via nasal cannula or elevating head of bed may help temporarily, but they do not secure airway. Pain reassessment not priority. So the nurse priority action prepare for endotracheal intubation kan jiru. Administer oxygen via nasal cannula inni irra jiru kuni if airway is closed ineffective. Karaan qilleensaa sun sababa ta'eef yoo cufamu. So prepare for endotracheal intubation kan jiru. Maaliifi sababa hiitaa saniin karaan waan cufamuu maluuf endotrachealii qilleensa akka achiin fudhatu godhu. In burn involving face, neck or chest, always suspect airway compromise. Yeroo hunda wanti shakkuu qabdu kana. Prioritiin karaa qilleensaa san secure godhudha. Secure airway early before swelling. Osoo hiitee arganuu hin dadhabne. So burn above chest intubate is best. Correct answer in prepare for endotracheal intubation kan jiru kana. Gaafiin 16ffaadha. Patient has sustained burn to the anterior trunk and both anterior upper extremity. Using a rule of 9, what percentage of patient total body surface area is affected? Eessaatiitu gubate nama kana? Anterior trunk, both anterior upper extremity. Hanga kanaan gubate. Rule of 9 fayyadamii percentii meeqaa gubate? Rule of 9 yoo fayyadamne headiidhaa fi neekiin percentii 9 dagachuun qabdu. Each armeen entire percentii 9. Leegiin percentii 18. Trankiin
anterioriidhaa fi posterioriin 18 Keezii kana yoo ilaalle anterior tirankii gubatee jedhe parsantii 18 plus both anterior upper extremity each anterior armiin 4.5 baay'isuu 2 parsantii 9 kanaafuu 18 ta'uu 9 parsantii 27 jechuudha. Yeroo inni fi total body surface area calculate gootu anterioriidhaa fi posterior dubbate moo dubbanne. Armiin parsantii 9 garuu anterior side qofa dubbateen 4.5 kanaaf ta'u. So armiin 9 leegiin 18 tirankiinis 18 mataan 9 kana ta'uu dagachuu hin qabdu. Na yeroo walitti hidhaate parsantii 27 ta'a correct answeriin sii ta'a. Gaaffiin 17ffaadha. Nurse is caring for hospitalized child with impetigo. Ijoollee impetigo qabduuf tajaajila kennuu jirti narsiin. Which action is most effective in preventing spread of infection? Impetigoon kun akkam faffacaan? A. Isolating child in private room. B. Washing hand before and after providing care. C. Wearing mask when entering child room. D. Cleaning the child's toe with alcohol-based wipe. Impetigo maali? Impetigoon highly contagious superficial bacterial skin infectionidha. Maaliin dhufu? Usually Staphylococcus aureus yookaan immoo Streptococcus pyogeneidhaan dhufu. Transmission isaa akkam? Primary through direct contact with lesion or contaminated hand. Wanni inni nu gaafate preventing infectionidha. The most effective prevention strategy is strict hand hygiene before and after patient contact. Isolation may be used if infection is widespread. Garuu it is not single most effective measure. Masks are not required. Maaliif droplet spread waan hin ta'iniif. Cleaning toy kajuu help jedha garuu hand washing cornerstone dha infection control irratti. So filannoo kana yoo ilaalle isolation kajuu most effective single actionidha miti. Spread san reduce godha malee. Inni birra jiru hand hygiene most effective. See wearing mask kajuu impetigoon dropletidhaan hin daddabu. Secondary to hand hygiene dha inni dirra jiru kun. So correct answering washing hand before and after providing care. Asirratti wanni ati hubachuu qabdu exam tippiidhaaf. For contact spread infection keessaa hoo impetigo metacellular resistant staphylococcus aureus scabies warreen akkanaa kanaaf hand hygiene is always most effective prevention strategy. Hand stop impetigo. Before and after care hand washing the first prevention. So correct answer wash hand kajuu kana. Gaaffiin biraa patient with untreated cellulitis is at risk for which serious complication? Namni tokko cellulitis qabaatee yooniif wallaanamin rakkoo kamtu irra dhufu? A. Psoriasis. B. Deep vein thrombosis. C. Sepsis. D. Herpes zoster. Cellulitis jechuun bacterial infection skin and subcutaneous tissue. Yoo hin wallaanamin if untreated infection can spread into bloodstream. Yeroo bloodstream seene bacteremia san booda sepsis. Other options psoriasis kajuu psoriasis chronic autoimmune skin condition dha. Cellulitis dha wajjin hidhatan qabu. DVT no. Kunillee no direct complication of cellulitis. Herpes zoster shingling viral reactivation malee are related to cellulitis. The most serious complication of untreated cellulitis in sepsis. So cellulitis local sign maal jenne redness, worm, swelling fi pain. Serious complication ammoo sepsis.
hypotension fa, confusion, tachycardia, high fever. So cellulitis is spread, sepsis treated. So answering isaa maal ta'a? Sepsis kan jiru kana ta'a. Gaaffiin biraa a patient weighing 70 kilogram has sustained burn of 30% of their total body surface area. Nama kiiloo 70tu parsantii 30 gubate. Using a Parkland formula, how much fluid should the nurse administer in first 8 hours? Sa'aatii 8 jalqabaatiif fluidii hangam takka kennita? Parkland formulaan fluidii sa'aatii 24 keessatti barbaachisu 4 times kiloogiraama baay'isuu total body surface area. Patientii weetiin kiiloo 70 jenna. Hangi gubateef parsantii 30. Kana yeroo waliin baay'ifne 40 baay'isuu 70 baay'isuu 30 8,400 sa'aatii 24. Kana bakka lamatti adda fuudhuu qabna. Half of totaalii sa'aatii 8 first 8 hours. 8,400 kana bakka lamatti yoo adda fuune 4,200 ta'a. Hafe sa'aatii 16. So correct answering 4,200 kan jiru kana. Yeroo hunda total 24 hours lakkooytee san booda bakka lamatti adda fuutee half in first 8 hours, half in next 16 hours. Parkland formulaan 4 times weightii namtichaa baay'isuu parsantii gubatee. Kuni fluidii sa'aatii 24 keessatti isaa barbaachisu. Walakkaa sa'a 8tiif walakkaa immoo sa'aatii 16. So the answer will be 4,200 ml kan jiru kana. Gaaffiin 20ffaadha. A patient with chronic dermatitis report frequent itching. Nama chronic dermatitis qabuutu amma qaamni ho'isisa. Which intervention should the nurse recommend? Wanni narsiin isa kana ajajju kana. A. Take hot bath to soothe skin. B. Wear loose cotton clothing. C. Apply alcohol-based cream to the area. D. Use scented moisturizer daily. Chronic dermatitis gogaan kun inflamed ta'ee, itchy ta'ee, and sensitive. Kanaafuu narsii wanni irratti xiyyeeffattu reducing irritation, preventing dryness, avoiding trigger. Hot bath yoo fudhanne isa irra jiru kun drynessiidhaa fi itchingii itti hammeessaa hin ta'u. Alcohol based creamiin gogaa kana dry godhee irritate waan godhuuf kunillee hin ta'u. Scented moisturizeriin allergic reaction itti kakaasuu danda'a. So loose cotton clothing kan jiru irritation ni xiqqeessa. Gogaa kana keessa akka qilleensi seenuuf godha. Minimize itching. So dermatitis careedhaaf lukewarm baasiidha. Bakka hootii jiru lukewarm. Free emollient cotton clothing. Wanni irraa dhorkamuu qabu hot wateriin dhorkamaadha. Alcohol based product, scented lotion, wool clothing uffata qootanii malee uffanni wooliidhaan hin dhorkamu. So loose cotton clothing is best relief for itching. The answer will be B kan jiru kanatti. Gaaffiin 21 which description is most consistent with 3rd-degree burn? 3rd-degree full thickness burn nama qabu kamtu sirriitti ibsa? A. Skin that is moist, red and extremely painful. B. Skin that is dry, leathery and painless. C. Skin that is red, swollen and has blister. D. Skin with visible tendon in the bone. Burn dibsiin 1st degree
yoo jenne superficialidha. Mallattoo akkam qabaa? Red, dry, painful. Second degree partial thickness, moistidha, redidha fi blisterii, very painful. Wanni inni beekamu. Third degree full thicknessidha. Entire epidermisidha fi dermisiin badee jira. Gogaan nama third degree qabu skin appear dry, lasery, white or charred. Nerve ending waan badee jiruuf painlessidha. Fourth degree extend to muscle, tendon and bone. So inni irra jiru kuni skin that is moist, red, extremely painful second degree agarsiisa. Inni irra jiru skin that is dry, leathery and painless kuni sirriidha. Classic description third degree daati. Inni irra jiru skin red, swollen, blisterii kan jiru kunillee second degree. Inni irra jiru skin with visible tendon and bone kan jiru kun fourth degree. So correct answer B'dha jechuudha. Third degree hin dhukkubu. Dry, dead, devoid of pain. Gaafiin 22ffaadha. The nurse is teaching the patient about herpes simplex virus. Which statement is correct? Nursiin dhukkubsataa tokko waa'ee herpes simplex virusiidhaa barsiisa. Statement kamtu sirri? A. Herpes simplex 1 only cause oral lesion, while herpes simplex virus 2 only cause genital lesion. B. Herpes simplex 1 and herpes simplex virus 2 can both cause oral and genital infection. C. Herpes simplex 2 is spread through airborne droplet. D. Herpes simplex virus 1 is cured after first outbreak. Herpes simplex type 1 in traditionally associated with oral lesion, cold sore jaaniin garuu genital infection illee ni fiddi. Herpes simplex type 2 traditionally genital herpes jaaniin garuu oral lesion daasni fiddi kunis. So both virus can infect either side due to orogenital contact. Herpes simplex type virus not spread by airborne. Karaan isiin dabartuun airborne miti. Spread via direct contact with lesion of secretion. Herpes simplex is not cured after first outbreak. It remains latent. Yeroo dheertuudhaaf nama keessa turti. So optionii kana isa irra jiru kana yoo ilaalle too simplisticidha. Oraalidhaa fi genitaalii booziin fiduu danda'a. Inni irra jiru kun sirri. Most accurate teachingidha. Inni irra jiru airborne kan jiru incorrectidha. Direct contactiin dabarti malee airborne miti. Inni irra jiru cured after first outbreak kan jiru kunillee dogoggora. Maaliif? Remain latent waan ta'eef. So asirra wanni ati when teaching about herpes simplex virus both type can infect both sides. Gosti lachuutu bakka lachuu miidhuu dandeessi. Karaa inni ittiin dabru direct contactii airborne miti. Not cured akka ta'e immaas. Wanni ati barsiiftu. Herpes simplex virusiin here, there and back again. Either type can cause oral or genital lesion. Gaafiin 23ffaadha. The nurse is assessing a patient with circular red scaly lesion with central clearing on their arm. Madaa akkamii? Circular geengoo fakkaatti. Redidha. Diimtuu akkasumas scaly irra waan irraa sosolloqaa qabdi. Harkarra. The nurse is suspecting which condition? Conditionii kami? Psoriasis, contact dermatitis, tinea corporis, herpes zoster. Circular red scaly lesion with central clearing in wanni inni agarsiisu classic description of ringwormidha. Tinea corporisidha. Psoriasisiin silvery scalydha. Non-extensor surface irratti immaas elboodhaa fi niifaa irratti circularidhaa miti. Contact dermatitisiin
ichii qaba. Red raashii irreegulaariidha malee ring shapeidhaan. Herpes zostariin painful and vascular rashiidha. No circular. So answeriin isaa tinea corporisii kan jiru. Exam tippiidha. Circular lesion plus scaly central clearing yeroo barte ring worm yaadachuu qabda. Tinea corporisii. Ring shape rash ring worm. Gaafiin 24ffaadha. The nurse is caring for patient with partial thickness burn. Which intervention is most appropriate to prevent infection? Partial thickness. Partial thickness qabuuf tajaajila yeroo kamiitu kamtu dhukkubni kamtu dabarre ittisuudhaaf barbaachisa interventionii kana. A. Administer prophylactic antibiotics. B. Perform wound debridement and apply topical antimicrobial ointment. C. Cover wound with non-sterile gauze. D. Leave wound exposed to air to promote drying. Partial thickness burn yeroo jennu epidermis plus parts of dermis jedhu. Infection prevention criticalidha. Sababni isaa maali? Sababni isaa exposed tissue is highly vulnerable. Best practice nama kanaa godhamu wound debridement necrotic tissue irraa remove godhanii apply topical antimicrobial ointment. Prophylactic systemic antibiotic not recommended. Yoo infection hin jiraate malee. So non-sterile gauze on risk of contamination dabalaa. Inni dirra jiru leaving wound exposed kan jiru carraa risk of infection high godhu. Wound healing achi dheeressa. So correct answer B. Perform wound debridement and apply topical ointment. Topical antimicrobial ointment kan jiru. Exam tippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu. Burn infection preventioniidhaaf cleanse, debride, topical antimicrobial plus sterile dressing. Kana qabachuu qabda. Gaafiin xumuraa. The nurse notice reddened area on patient sacrum that does not blanch with pressure. How should nurse document this finding? Pressure kan stage isaa si gaafate. Akkami documentii gootu? Stage 1, stage 2, deep tissue injury, suspected infection. Pressure artery stage yoo goote. Stage 1 kan jennuun non-blanchable erythema of intact skin dha. Gogaan intactidha. Stage 2 ammoo partial thickness dha. Partial thickness skin loss, abrasion, blistering, shallow cratering. Stage 3 full thickness skin loss dha. Subcutaneous tissue damage dha. Stage 4 ammoo booniidhaa fi tendoniidhaa fi maseliidhaatiif mul'ata. Deep tissue injury kan jennuun purple localized area or blood filled blister. Sababa tissuun jala jirtu miidhamteef dhiigni keessa guuta. Reddened area on sacrum does not blanch with pressure kan jiru hallmarkii stage 1ti. So optioniin sirriidha isa A irra jiru kana stage 1 kan jiru. Stage 2 partial thickness yoo jiraate. Inni irra jiru deep tissue injury kan jiru pappilii fakkaachuu qaba malee reedii miti. Kanaafuu stage 1 red non-blanchable intact skin. Kanaafuu gaafii keenya asirratti xumurra. Yaada yoo qabaattan komentii godhaa, laayikii godhuun dagatinaa. Chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa waan hordoftaniif galatoomaa.